Kun marabbaa daawwattoota keenya qophii marabbaa keenyaatiin yeroo hundumaa dhimmoota ajandaawwan siyaas dinagdee fi hawaasummaa filannee irratti ogeessota affeeruun qophii mari'achiisaatti isin biraan geenyudha. Egaa har'as ajandaa filannee dhiyaanneetii jirra. Ajandaan nuti irratti mari'achuuf deemnu keessumattuu dhimma nagaaf tasgabbii qaxanaa gaanfa Afrikaa darbees immoo kan haala qabatamaa nageenya waaraa mirkaneessuudhaa fi tarkaanfiiwwan Itoophiyaan fudhachaa jirtu maal fakkaata kan jedhu kan nuti ilaallu. Qophii kanaan si mariisaa kan si waliin turan Caalaa Barakaatii ogeeyyii istiidiyoo hunda waliin taane keessummoonni ajandaa kana waliin mari'achuudhaaf istiidiyootti affeeradhee jiru. Barsiisaa Qananii Jibaat barnoota nagaaf tasgabbii yookaan immoo Peace and Security'dhaan PhD isaanii Yuunivarsiitii Finfinneetti barataatii kan jiranii akkasumas immoo Mabraatee Geergisoon Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota PhD akkasumas immoo gama barnoota keessattuu seenaa fi kan nagaaf tasgabbiitiinis ogummaa gama kanaatiin qabu. Isaan waliin yeroo qabnu keessatti mari'achaa turra. Isinis nu waliin turaa isiniin jenna. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan. Haala qabatamaa amma keessa jirru yookiin immoo gara biyya keenyatti as dhufnee ilaaluun duratti ollaan keenya maal fakkaata kan jedhu yoo ilaalle gaariidha jedhanii keessumaa qaxanaa gaanfa Afrikaa kana keessatti yeroo baay'ee barreessitoonni hedduunis kan isaan kaasan haalli qabatamaan jirus qaxanaan kun qaxanaa nageenya irraa fagaatu tasgabbiin irraa fagaatu akkasumas ammoo iddoo sochiin warreen nagaa dhabsiisan waan rarra'oota akka shororkeessitoota jennuun kana kan keessatti bal'atan darbees immoo finxaalessummaadhaanis wal qabatee qaxanaa rakkoon kun keessatti heddummaatuudha. Teessumni siyaasaa naannoo kanaa maal fakkaataa kan jedhu osoo kaasnee jalqaba irratti bareedaadha jedheeni Qananii sirraan eegala. Mee haalli nagaaf tasgabbiin qaxanaa gaanfa Afrikaa keessa jiraannu kun maal fakkaata waliigalatti achirraa eegalla? Akkuma beekamu biyyoota 7 yookiin 8dha yeroo baay'ee akka qaxanaa kana keessatti biyyoonni argamanii isaan kun biyyoota kan akka Sudaan Kibbaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Somaalee, Eertiraa, Keeniyaa fa'aa dabalateeti. Kan ammoo Itoophiyaan kana jidduu isheeti. Baha Afrikaa yoo jennu yeroo baay'ee nageenya booraa duwwaasdhaan beekamu. Akkasumas immoo wal gargaarsaanis hin beekamu. Akka beekamu biyyoonni 8 kuni wal dhabdeedhaan iyyuu beekaman malee wal gargaarsaanis hin beekamu. Yeroo baay'ee garuu biyyoonni kun wal dhabdeedhaanidha akka isaan seenaan isaanii ka'utti. Maalidha isaanii yoo jennu wal dhabdeen biyya tokkotti ka'u kun biyya kan biraa keessatti hin ka'a. Sababni isaa yoo xiqqaate biyyoonni kun biyyi tokko biyya lama wajjin wal daangessu keessumatti immoo Itoophiyaan immoo biyyoota 7 isaanii wajjin daangaa babal'aa qabdi. Kanaafuu wal dhabdeen iddoo tokkotti ta'u iddoo tokkotti ce'umsaa waan hin oolledha. Teessumni biyyoota baha Afrikaa kun keessattuu wal xaxaadha. Karaa siyaasaanis, karaa dinagdeedhaanis, karaa hawaasummaadhaanis. Yoo seenaa isaaniis fudhatte seenaan isaanii hundeeffamti isaanii durumaanuu wal fakkaata. Yoon sii kaasuu barbaade akka amma hundumtuu biyyoonni bahaa kuni garboonfachiisuudhaan akka isaan hundaa'an Itoophiyaallee dabalate. Koloniidhaan hundaa'an? Yaa koloniidhaan jechuudha. Itoophiyaallee dabalate. Keessumaa kolonii keessaadhaan illee haa ta'u malee waraanaan hundoofteedha. Gurbachiiftu hundum isaanii yoo ta'u. Biyyoonni kun kan isaan godhu karaa siyaasaadhaan ammas jira. Siyaasaan isaanii yeroo baay'ee isaanii wal fakkaata. Yoo nagaan iddoo tokko bee nagaan iddoo tokkotti hin ta'a akkasumatti jira. Akkasumas sabaanis wal fakkaatu. Baay'een isaanii biyyoonni kana keessa kan jiranii saayikooloojii kan meekaap isaaniidhaan illee uummanni illee tokko ol keessa hin jiraata. Kanaaf yeroo wal dhabdee yookiin nagaan booroo yeroo kaasnu kana hundumaasu kaasnee haasa'uun gaariidha. Akka kootti naannoo kanatti maddi nagaan boora'uu kana kan jedhu iddoo lamatti ilaalamuun gaariidhaan jira. Innis naannoo kanatti harkaan tolchee sababa harkaan tolchee kan uumamu nagaan yookiin nagaan boora'u jira. Uumamaanis immoo kan ta'u kan boora'u nagaan jira. Uumamaan yookiin rakkoo uumamaan kan ta'u kan akka
qilleensa haala qilleensaa jijjiiramuun kun yoo saboota garaagaraa kana keessatti yookiin immoo biyyoota kana keessa warra jiraatan rakkoo adda addaa irratti nagaan isaanii booreera. Keessumatti caalaan garuu harka tolcheedhaanidha nagaan naannoo yookiin biyyoota kana keessatti kan inni boora'u. Biyyoonni kun hariiroon isaan waliin qaban yookiin immoo walitti hidhamiinsi isaan qaban gama daangaatiinis hariiroon hawaasummaa waliin jireenyi isaanii akkasumas sochiin naannoo kanatti taasifamu hawaasa bal'aatu wal keessa jiraata gaanfaa naannoo qaxanaa kanarratti kan jiru. Kanaaf yoo inni tokko miidhame na biraan ga'u jedhamee bakki itti taa'amu jiru. Keessattuu sochiin naannoo kanatti taasifamu mabiraata gara keettiin dhufa. Sochiin fedhii garagaraatu jira. Keessattuu ji'oopolitiksii naannoo kana jiru akkuma qananinnaa kaasee intarastiin warra humna gurguddaa qaban biyyoota humna gurguddaa qaban warra weestarni jennuun kuni daldala guddaadhas naannoo kanatti kan gaggeeffamu kanaan diimaatiin wal qabatee sochii daldalaa kana gurguddaatu jira. Wal dorgommiin biyyoota hedduus naannoo kanatti gaggeeffama warrumti gurguddaa jennuun kanaan wal qabate kun dhiibbaa akkamii geessise nagaaf tasgabbiin dhibuu naannoo kanatti. Asumaanis wal qabsiistee akkanaa kaastu kan hin barbaadu yeroo hunda nagaaf tasgabbii alaa dhufu kana boora'uu irraa falli keessaa hoo yaaduun gaariin ta'u naannoo kanatti kan jedhu illee sonaa kaasne. Rakkoon gaanfa Afrikaatti deebi'u waan sababoota gurguddaa sadiidha. Tokko economic interest dha. Lama political interest dha. Political interest mataan isaa economic interest irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf amma akkuma inni sila kaasaa ture Itoophiyaan center of gravity dha Horn of Africa dhaaf maaliifi haabiidha walakkaan durarra jirti waan ta'eef. Sana waan ta'eef argitee biyyoonni hundumtuu nagaan Itoophiyaan nagaa qabaachuu kan barbaadan ni jiru. Itoophiyaan kana yeroo hundumaas immoo political turmoilii ciccita siyaasaa keessa akka turtus kan barbaadan ni jiru. Haa ta'uti warra achi keessa fayyadamanis jiru warra achi keessatti miidhamanis jiru. Amma yoo Jibuutii fudhatte impaayerri guddaan almost maashinii faaktarii onnoote jechuudha ni dandeecha maal ka biyyoonni bahaatis ka biyyoonni lixaatis achitti wal ga'u maaliifi military beezii ijaarrata kaan poortiidha kaan economy interestii qaba kaan political interestii qaba kaan ammoo Jibuutiidhaa fi Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaadhaan qabatanii entire Middle East politics fi Arabian state kana to'achuu kan barbaadan jiru. United Arab Emirates wal qabatee as deebiitii siyaasaa Saawudiitii wal qabatee akka regionititti as deebii Egypt duuba Amerikaa Egypt duuba Ingiliz jiraachuun kun waan dur ture. Amma fakkeenyaaf historically waan tokko kaasuun barbaachisee fi 1884 Egyptiin encircle taatee jennaanii harka Sudaanitti Hewat Treaty waan jedhan mallatteessan. Hewat Treaty sana mallatteessanii wanni Itoophiyaan dhabdee ture isinii deebi'aa jedhanii garuu wanni sun ta'uu hin dandeenye. Maaltu ta'e Itoophiyaan diina dadhabduu Egyptii araarfachuudhaaf jetteetu diina jajjabaa lama horatte. Gama bahaatiin Itoophiyaaf kan deebi'e kan jedhamu Xaaliyaanaaf kenname gama lixaatiin immoo Sudaan horanne jechuudha. Diina lama horan. Takka maal sin jechuu gaafa nasiifan gabaabsaa. Yoo geopolitiksiin kun sirnaan hin qabatamin yoo bifa qo'annootiin hin qabatamin bifa dippiloomaasii yeroo isaa eeggateen fi siyaasa tarsimoo qaburratti yoo hin hundaa'in miidhaan inni qabu guddaa ta'uu danda'a. Maaliifi akkuma sila siin jedhe economic interest ni jira, political interest ni jira. Of course in politics fi economy ni inseparable dha. Warra wargadhiisanii ta'anii miti. Maaliifi tokko jiraachuu hin dandeenyeef. Kana bira darbiti rakkoon keessaa immoo jira. An alaa akkuma ta'etti yeroo idil addunyaa siyaasni global politiksiin akkuma jiru ta'ee jiru. Fakkeenyaaf amma boundary dispute jira. Maaliifi Itiyoo Somaalee, Itiyoo Eritiriyaa, Itiyoo Sudaan duris kan turedha. From very beginning kan turedha. Ammallee wanni itti fufa jira keessattuu karaa Sudaaniitiin. Rakkoon amma Sudaanii keessa jiru kun deemee Itoophiyaatti expand gochuu isaanaaf. Maaliifi rakkoon Sudaanii quite gargari kan experience biyyoota baha Afrikaa kanneen. Maaliifi Sudaan erga 1956 harka kolonii Ingilizii harka erga bilisa baatee kaasee haga har'aatitti harki caalan kan bulchaa jiru siviilii miti militantiidha. Militanti gaafa siin jedhu akkuma namuu beeku namni waan nama ajjeesee militarii itti fakkaata militarii dikteetarii itti fakkaata akkas miti militarii government jechuun akkuma namuu beeku mootummaan siviilii aangoo irraa bu'ee waraanni gaafa aangoo qabate biyyattiin gaafa matolaqaa shaalaqaa fi koloniidhaan biyya bulchuu eegaltu achiin boolii isaaniitu gaafa wal nyaachuu eegalan siviil waaritti jijjiirame rakkoon Sudaan keessa ture duris har'as kanumadha. Kan Itoophiyaa garuu dimokiraatessuu dadhabuudha. Rakkinni Itoophiyaa keessa jiru. Experience Itoophiyaa fi experience Sudaan, experience Eritrea fi kan Somaalii gargari. Haa ta'uti boundary dispute ni jira.
ishee maannoo fakkeenyaaf itti dhimmoota saboota walii keenya share goonu jira. Anyuwaakif Nuweer Itoophiyaaf Sudaan kunaama Itoophiyaa kunaama Eritiraan kunaama Oromoof Itoophiyaa Oromoof Keeniyaa Somaaliyaaf Itoophiyaa Somaaliyaaf Greater Somaaliyaa kun hundi ni jira. Saba sheerii goona lafa sheerii goona kaalcharii sheerii goona baawundarii sheerii goona wanti nuti sheeriin goona hin jiru. Kanaaf gaariin naannoo ollaa keenyaa nu hanqatu hammeenyi ollaa keenyas nu hanqachuu hin danda'u jechuu kiyyaafanii. Tasgabbii dhabuun naannoo sanaa tasgabbii dhabuu keenya eega ta'e keessattuu giddu galeessa jirra. Haalli teessuma Itoophiyaa baay'ee barbaachisaadha kanaaf yookiin immoo murteessaadha nagaa biyyoota kanaatiif. Gahee akkamii taphachuu qabdi Itoophiyaan akka ofiitiifis nagaa argattee biyyoota ollaa kanas gaafa biyyi tokko jigu biyyi san qofa miti jigu. Maaliif refugee migration hin jira. Refugee migration sun immoo mana dhufa. Na biran dhufiin jechuu hin dandeechu. Human right waan ta'eef. Hin dhufuu si rakkisu. Sambira dabree ergama fudhatee dhufa. Sun immoo siyaasa kee jeeqa. Sambira dabree rebel groupii biyya kee keessa jiru ikiif gochuutti eegala. Gaafa sana ta'e political turmoilii saayikilii biraa keessa hin jechuu kiyyaafanii. Kanaaf Itoophiyaan nagaa ishiitiif jetteetu ofiif jettee national interest Itoophiyaaf jettee Horn of Africa tasgabbeessuun waan itti maluuti yookaan waan ishiidha maluuti. Kanaaf takka Sudaaniif jennee takka Keeniyaaf jennee takka Somaaliif jennee Eertiraaf jennee qofa osoo hin ta'in interest national interest biyya kanaatiif jennee biyyoonni Afrikaa akka tasgabbaan gochuun waan dirqiiti malee is not optional. Haala qabatamaa Sudaanitti haa dhufnu haalli qabatamaa naannoo Sudaan keessa jiru kun maddi rakkoo jalqabaa akkuma kaasne waan kaasne sanaan ala ta'uu hin danda'u. Maaltu dhibee maal ta'utus fala jetteetu yaaddaate. Waldhabdeen Afrikaa keessa baha Afrikaa keessatti inni dheeraan inni guddaan waldhabdee Suudanii fi Sudaan kibbaa jidduu kan turedha. Akkuma Afrikaattuu akka addunyaattuu. Ammallee Sudaan irrattis rakkoon deebi'ee dhufe. Ilaali. Rakkoon gurguddoon Suudaaniif Sudaan kibbaa kan ture. Achis immoo Sudaan kibbaa kan ture. Achis duras yoo ilaalte dubbiin dhimma gaaffii siyaasaa Daarfur lixa Sudaan keessa kan argamtu sunillee ijoo guddaadha. Maal kun rakkoon madda kanaa yoo jettu an akkan ilaalutti fedhiin biyyoota gurguddoo hin jira. Maal jechuudha akkas jechuudha yoo jette akkuma duraan Sudaan kuni biyyoota gurguddootiin garaagaraan duraanuu kan isheen bitamaas turte yookiin immoo hundoofte yookiin immoo gargaaramaas turte. Siyaasni ishee bilisummaa hin beeku. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yeroo isheen takka nagaan booraa ture sanatti fedhiin biyyoonni gurguddaa agarsiisan hedduutu jiru. Utuu Itoophiyaan cimtee fedhii ishee sana yookiin immoo waldhabdee ishee sanaan ofii isheetiiniif kan ishee biyyoota ishee gargaaranii jirtu rakkoo ishee nuunne ta'e kan Sudaan kanatti nu eeggata ture. Har'allee an akka kot kan jedhu siyaasa nuun Sudaan keessatti rakkoo uumame kuni siyaasa fedhii biyyoota ollaa biyyoota gurguddoon illee harka keessaa qabu kan jedhu. Maaliif hin jedha? Warra ammoo wal dhaban kuni kaayyoo tokko qabu turan. Wal wajjin hojjetaa turan. Wal wajjin hojjetaniitu wal wajjin wal gargaaraniitu hoogganaa isaanii yookiin geggeessaa Sudaan kan ture sana Albashiriin buusan. Achitti gaaffii siyaasaa hedduu rakkoo uumaa ture sana furmaata laata kan jedhamu abdiin ture. Wal gargaaranii eegii buusanii booda amma wal dhabdee olii isaanii deebi'an. Kun maal fedhii siyaasaa akka malee fedhiin isaan barbaadan maalirraa ka'e? Biyyoonni ollaa biyyoonni gurguddoon fedhii isaanii agarsiisaa jiru. An akka kot biyyoonni yeroo baay'ee naannoo baha Afrikaa kanarratti callisan hin dhiisan. Sababni isaa addunyaadhaaf hundeedha. Addunyaa gar tokko ceemuudhaaf Itoophiyaa keessa jechuudha. Baha Afrikaa duwwaa miti. Baha Afrikaan hundumtaa dinqisa malee hundumtu gara baha Afrikaatti ka'ee gara kaaba Afrikaa gara Awurooppaatti gara Eeshiyaatti darbuudhaaf bahan Afrikaa murteessitoodha. Yoo naannoo kana biyyoonni tasgabba'anii naannoon kun yoo tasgabba'e addunyaa illee tasgabbaa'uu dandeessi. Amma akka isheen hin tasgabboofne kan barbaadani qabeenya adda addaa
qabeenya baha Afrikaa kanarra kan jiran kana saamuudhaaf. Yoolli siyaasa isaanii fakkeessa siyaasa isaanii sana kan obbolaan lamaan kana gargar godhaniitu akka isaan wal dhaban nuummoo achi booda dinagdee isaanii keessaa fudhanna kan jedhudha seenaan kaayyoon. An akka kootti yeroo baay'ee Suudaan kanarraa lolli kan hin dabarre nama kana kan fakkaatu dhiibbaa biyyoota gurguddoon keessaa shira isaan hojjetanis qabaa. Keessumaa kan Suudaan kunillee kan lamaan duwwaa jedhee yaada. Furmaanni maal kan jette kanaaf furmaanni rakkoo sana irratti rakkoo isa eegi baafne furmaatatti deebisuudha. Kan wal dhabe obbolaan lamaanii hooggantoota waraanaati jechuudha obbolaan haa ta'u. Obbolaan lamaan kun waliin ta'anii mari'achuu tokkummaan kufee suutuma kaa'aa jette jaartiin. Maalidha nuti hangoodha moo dinagdee Suudaan barbaanna kan jedhu kana ta'anii mari'achuu furmaata. Taayitaadhaan kan isaan wal dhabsise anatu hoogganaa anatu qabata. Kan immoo gorsaa qabu gargaarsa qabu biyyoota keessumaa Gibsi. Baay'ee Gibsi ifatti ibsitee akka kana keessa fedhii akka qabdu. Fedhiin Gibsi sana kaasa. Gibsi garuu Suudaaniin nagaa dhabsiisuutu hin ta'in Itoophiyaa kan isheen gaaddu. Kan Itoophiyaarra. Kan Itoophiyaaf ta'etu Suudaaniin qaqqabama. Biyyoonni gurguddoon Itoophiyaadhaan nagaa dhabsiisuu barbaadanii baha Afrikaa kana akka jaallatanitti akka barbaadanitti of fedhii isaanii agarsiisuu barbaadanii achi tokkummaan Itoophiyaa cimennaan ilaa filaammeen Itoophiyaan ittiin furmaata fidde nagaa buufte sun arrallee biyya hundumaatti gammada miti. Biyyoonni nuuf obbolummaa qaban gammadaniiru kan nu gargaaran jiru. Arrallee akkamitti nagaa argatte kan jedhan jiru fedhis. Arra Itoophiyaan waan nagaan karaa nagaan bu'ee fakkaannaan hamileen isaanii cabeennaan Itoophiyaarraa gara Suudaanitti ce'aniiru. Suudaan maal gochuu qabdi? Itoophiyaarraa kallattii kamiin furmaata keessoo ishee hiikatte kan jedhuuf hiiklaalu. Galatoomii kanani gara keessoo keenyatti asaa deebinu gara Itoophiyaatti keessumattuu egaa imala waggoota lamaan dabarsine kana keessatti biyyi keenyas walitti bu'iinsa naannoo kaaba Itoophiyaa tureen wal qabatee rakkoo hamaatu ture wantoota fofokkisaa hedduutu raawwatameera sababa walitti bu'iinsa sanaatiin. Amma garuu keessumattuu tibbana nageenya waaressuu kan jedhuun wal qabatee beekamtii namoota nagaa kana buusuu keessatti qooda qaban sadarkaa dhaabbilee addunyaa gamtaa Afrikaa irra dabalatee asuma keessaallee namoota amma dhuunfaadhaanis nagaa kana buusuu keessatti gahee gumaachanii beekamtiin kennamee jira. Waliigaltee araaraa Piriitooriyaatti mallattaa'een booddee jijjiiramni saffisaan dhufee amma akkuma arginu sochiin kallattii garaagaraanis eegalamee hariiroon hawaasaas eegalamaati kan jiru naannoo Tigraayin wal qabatee jechuudha. Nagaa waaressuudhaaf Itoophiyaan bu'uura isaa maal ta'uu qaba jetta mabraatee keessumattuu nagaan waaraa akka lafa qabatu maaltu hojjetamuu qaba? Jalqaba nagaa waaraa kana kan dhorgu maal inni bu'uurri isaa kana kaasnu? Inni guddaan akka sabaattis haa ta'u akka Oromiyaattis haa ta'u akka Itoophiyaatti rakkoon biyya kana keessa jiru dhugaa walii awwaaluudha. Dhugaa walii wal kabajuu dhiisuudha. Wal kabajuu dhiisuu wal safeeffachuu dhiisuu fi dhugaa walii deebisuu dadhabuudha. Rakkoon achirraa madda. Wanna dhiyeenya ta'ee fi sun waan uummanni Itoophiyaa qofti otoo hin taane firoonni Itoophiyaa hundi waan irraa gammadanidha. Maal jechuu keessatti hin tureyyuu malee tureyyuu malee nagaan dhufuun araaramuun waliigaltee irra ga'uun fuula isaanii waraana irraa gara deebisanii ijaaru rehabilitate gochuutti xiyyeeffachuun even regional stateonni Itoophiyaa warra Tigraayin ala turan kan duraan irratti duulaa turan amma deeqanii tooyi rehabilitate isinii goona isinii deebisnee faaktarii jiru waan hundi jiru waan badi hunduma waan destroy ta'e rehabilitate goona jedhanii promisii galanii deebi'uun sun waan rabbi jaallatudha waan Itoophiyaan illee irraa gammadu waan ilmi namaa irraa gammadu jechuudha. Tigraayin deebisanii ijaaruun saboota kaan wajjin immoo waliigaltee eegaluun araara buusuun waan baay'ee waan ilmi namaa miti ilmi namaa kamiyyuu waan irraa gammadu isin jechuu kiyyaafanii. Armaan dura rakkoo biyyoota Afrikaa hedduu isaa yoo ilaalle seenaa isaanii ofii hiikkachuu irratti rakkoon kun hamaa ture ofii hiikkataan turre.
qaamni biraatti affeerameetu intarastii biraa qabatee dhufee biyyoota kana si'a dhumaatiif balleessu kan badanis jiru akka si'a dhumaatiif. Lammiileen hedduunis kan biyyi har'a eessa geessi jedhamee yaadamu barbadooftee jirti seenaa keessatti. Kanarraa maaltu baratama? Gamtaan Afrikaas waan kanarraa maal ga'een godhe maal argate? Dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaan gamtaa Afrikaatiif hojii irraa salphifte maal jechuu keessatti tokko fakkeenya taateef lammaffaa hojii irraa salphiste jechuun hin danda'ama. Keessattuu ekspiraansii Tuniziyaa hoolaallee Tuniziyaan rakkoo mataa ishee ofii ishee furatteetti akkuma nu beeknu kana armaan dura. Ka Liibiyaadhaa akka intaanetti cabxee ammayyuu sirriitti riikaavar gochuu hin dandeenye. Ishee qofa otoo hin taane biyyoonni kaanis ni jiru Somaaliyaa dabalatee akka erga diigamte waggaa diikeedii meeqa kan kurnee meeqa lakkaa'ame. Kan Itoophiyaa rakkoo mataa ishee keessattuu waraana kaaba wajjin ture kana deebistee ofii isheetiif furatteetti kun implikeeshinii maalii qabaa Horn of Afrikaadhaaf waan jedhu dhugaa dubbanne I think namuu waan irraa baratu natti fakkaata. Tokkoffaa waraanni ultimately distractionii malee faayidaa akka hin qabne beekamaadha kun. Obvious beekamaadha. Kanaaf kana amananii wal shakkuurraa gara wal amantaatitti jalqabas waraanicha kan kaase bara wal shakkuudha. Wal shakkuutu kana dhale. Wal shakkuu fi dhugaa walii awwaaluu, wal tuffachuutu, wal kabajuu dhiisutu waraanichatti nu galche. Rakkoon siyaasa Itoophiyaa kanadha. Sun immoo maalirraa madda jiiniyuun diskashinii dhabamuutu sana fide jechuudha. Gaafa walii galtu wanni jiiniyuun ta'e yoo hin jiraatin qophiin yoo hin jiraatin fedhii dhugaa laphee irraa madde yoo hin jiraatin araaramuudhaaf yookaan walii galuudhaaf garaa qulqullummaan yoo hin jiraatin gatiin qabu jechuu kiyaafanan. Sanaafi dura sun dhabamuudha deebisanii sana ijaaruu isaanii deebisanii sana waliif walii galtee irra gahuu isaanii waan guddaadha. Itoophiyaan immoo kanaaf fakkeenya guddaa taati jedhee tan amana. Maaliifi rakkoo siyaasaa humna waraana biyya alaa galchanii keessattuu fakkeenyaaf haa jennuti waraana guddaa qaban warra jennu addunyaa bahaaf addunyaan lixaa kan westernii haa ta'u westernii otoo keessa galee jiraate ammam takka akka Itoophiyaan hubamtu yookaan immoo gaanfa Afrikaa ammam takka akka hubamu tilmaamuun nama rakkisu. Maaliif yoo jette probably waggaa 10 rakkina keessaa hin baane dhalata ture sin jechuu kiyaafanani. Ijaa kanaaf Itoophiyaan biyyoota addunyaa kan bahaas haa ta'u kan lixaa otoo invite hin godhin rakkoo mataa ishee haa xinnaatus haa guddatus Pretoria irraa kaasee haga ammaatitti Maqalee dhaqanii waliigaltee buusanii hanture sana deebisanii cement solidate gaafa godhanii suni waan namatti agarsiisu tokko qabachuudha. Maalinni tokko walamantaan akka jirudha. Walamantaa. Lammaffaa trust building. Trust building hin jiru taanaan by the way never ever walamantaan hin jiru taanaan wanna barbaaddu diinagdeetis ta'e kan siyaasaa isarratti hundooftee isarratti ijaaraa deemta waan ta'eef kanaaf sadarka walamantaan gahuu isaanii deebisanii immoo waan bade ijaaruudhaaf walii galtee irra gahuu isaanii I think biyya Afrikaa kaaniif iyyuu waan fakkeenya ta'u natti fakkaata. Ka South Sudan illee ta'uu kan qabu waan lamadha. Takka military governmentiin takka akka aangoo hin qabanne gochuu yoo ta'eef ammoo military governmentii lamaan wal lolaan kana walitti deebisanii rehabilitate gochuudha. If possible, totally removing military government Sudan keessa jiru. Then replace with civil. Sanadha. Last long solution kan ta'u Sudaaniif yoo dhugaa dubbanne. Kana lamaan irratti distraction uummatni ishee eeggata jechuuf yaafan. Ameerikaas ta'e Raashiyaa, Chiilii ta'e Chaayinaa yoo invite goote distraction jedha feetiin Sudaanis. Kanaaf Itoophiyaan sanarraa baraaramteetti. Maaliif biyyoota kabaahaas haa ta'u kan lixaa invite hin goone. Rakkina ishee haa guddatus haa xinnaatus obboloota ishee wajjin furachuu dandeechetti sun immoo waan abdii namatti horuudha. Waan nama ta'aa jirus isuma agarsiisa waan ta'eef jechuu biyya kana. Ulfaadhu kanani nagaa waaraan kan dhufu nagaa waaraa yookiin immoo nagaa waaressuu sustainable peace kan jedhu kan beekamtiin yeroo darbeessanis mata duree kanaan kennamaa ture. Akkamitti dhufuu danda'a? Akkamitti lafa qabachuu danda'a nagaan waaraa? Nagaan hundumaa dursaadha. Nagaa malee woomtuu hin jiru. Amma kan ta'e badhaasa sana dura jechuudha. Wal dhabdee karaa nagaadhaan ofii ishee of hiikte. Itoophiyaan kan kaabaas haa ta'u kan amma deemamaa jirus. Maalidhaa nagaan kan bu'u karaa lamaan. Karaan tokko karaa uma nagaadhaanidha. Peaceful kan jedhu sanaan tokko karaa waraanaadha.
yeroo amma kana karaa waraanaan nagaa buusuun yeroon isaa iyyuu eeyyamu hin danda'amu. Amma addunyaan keessa jirtu nagaan dhugaa sana bira ga'uuf dhugaa sana bira ga'uuf karaa nagaa duwwaadha. Sababni isaa gatiin nagaa ammas hin jedhamu nagaan kamuu shallagamu. Yoo nagaan jiraate hammisoom, yoo nagaan jiraate tasgabbiin siyaasaa, yoo nagaan jiraate anaaf sillee kan jiraan. Kana hubatame. Nama akkasii hojjete immoo badhaasni waraqataa dhiisii kan haalallee kana guddaallee si barbaachisa. Amma haala mijeessuu nagaatu jalqabame malee nagaan xumuran qaba. Adeemsarra jira, nagaa adeemsarra jira. Qaama isaatti akkas deemanii ol bira rakkoon kee maalidha jedhanii deeman Tigraay dhaqan to'achuu gaafachuu maal ture rakkoon kun adeemsa nagaa gara dhugaa sana deemamudha. Handura jalqabni nagaa buusuudhaaf waliin ta'anii nagaa ol gaafachuudha. Namni yoo nagaan taa'e nagaan gaafa. Yoo baay'ee Amaariffaan maal jedhu salaaminaa salaamtaa jedhu. Yoo sana hin taane jarri kun nagaa ol gaafatan dura. Kallattii adeemsa gara nageenyaatti deemuudhaaf. Akka amma sunuma adeemsa keessa araara nagaa isa dhugaa bira isa bu'uura. Positive peace and negative peace kan jedhamu jira. Positive peace sana bira ga'uudhaaf adeemsa gaarii irra jirra. Waan hedduutu ta'uu qaba illee nama. Inni jalqabni isaan godhani wal keessa hizbi isa jedhan sana. Hawaasni wal keessa naanna'u socho'u. Yoo waa wal gaafatanii rakkoo kee yoo gaafatte nama kana amantaa deemta. Dhuguma obboleessa kootiidha jedha. Maal ture jedha. Beekeessa tun beekiinsi rakkoo irra taa'umu deemtee obboleessa kee gaafachuun ati karaa nagaadha nama nagaadha jechuudha. Rakkoon kan ture kan nagaan boora'e siyaasadha. Dhimma fedhii siyaasaa ture. Siyaasaan nan qabadhaati qabachuudha. Kan biraa miti. Kan amma baha Afrikaa irratti ta'aa jira. Siyaasni immoo tokkodha. Teessoo ishee tokkodha. Nama hangoo qabata. Ishee tokko iddoo ta'ee isa kan qooddachuun karaa nagaadhaan kan malu siin ta'u. Anatu si mala kan jedhu sana ture. Kan wal dhabdeen sun gara siyaasaa fide. Kana waraana geesse. Kuni karaa nagaa miti. Kun karaa nagaa karaa waraanaan finnaa jedhan turan. Qaamni lamaanuu miti. Dhuman qabu. Akka addunyaatti fakkeenyummaan kaasuu hin dandeenye. Fakkeenyummaan kan kaasu karaa nagaadhaan nagaa warra buusanidha. Amma Itoophiyaan kan isheen goote. Itoophiyaatu karaa nagaa warra ishee fudhata goote. Kan Tigraay faana. Akkamiin? Ofii isaaniitu nagaa labsan, nagaa ol gaafatan. Nagaa ol gaafatanii nagaa nu wayyaa jedhan. Keeniyaa Piktooriyaan jedhan suni haala mijeessituudha malee warra nagaa buusan miti. Haala mijeessite. Haala mijeessuun immoo kanuma jiruun. Amma rakkoo guddaan kan ture utuu ollaa jirru waliin agarru jettee iji. Innachis rakkoo fi utuu nu batiin kan turedha. Baay'ee rakkoon kan gara midhaan geessu. Biyyoon ollaallee biyyoon hin turre. Yoo Itoophiyaan tasgabboofte malee bahan Afrikaa hin tasgabboofne beeku. Kanaaf biyyoonni Afrikaa yookiin gamtaan Afrikaallee akka araarri kun garasitti akka hin deebi'amu kan isaan gaafataa turan. Kan biraan akkaataa Itoophiyaan kallattii nagaadhaan nagaa buusuudhaan teessoo yookiin keessoo keessa ishee furmaata fidde kana durallee agarsiiftee sadhiin gaddaa duwwaa miti. Yeroo dura Prime Ministeriin keenya gara aangootti dhufu ammallee nagaa buuseera. Jechuun iventii siyaasa duraa sana gara nagaatti buuseeti. Ollaa wajjin Eertiraa wajjin ta'e naannolee ollaa wajjin nagaan bu'ee ture hariiroo habdii ture. Sun mallattoo guddaadha ibsa guddaadha akka addunyaatti. Baay'ee riikardiin nageenyaa harka keenya jira badhaafamu. Riikardiin ammallee riikardiin
kan Noorweetti badhaafni sun akka addunyaatti nu bira jira. Har'allee gochuu ni dandeenya. Fakkeenyummaa keenya sana dabaluu ni dandeenya. Akkamiin inni guddaan biyyoota ollaa wajjin istiraatejikaalii gochuudha. Akkuma olloonni kun yookiin biyyoonni kun wal dhabdeedhaan beekaman wal gargaarsaan istiraatejii kaa'uu hin danda'amu. Baay'een isaanii wal gargaarsaan beekamu. Akka maaliin wal gargaaru? Dinagdeedhaan baay'een isaanii ol hidhatoodha. Sabaan baay'een isaanii hidhatoodha. Siyaasni isaanii illee tokkodha. Kana istiraatijiidhaan nagaadhaan. Warri har'a finxaaleeyyoonni garaagaraa yoo achitti as keessattidha keessaan raawwatan. Achi kaan ollaadhaa kaan addatti raawwatu. Saddaatti ajjeetan achitti raawwatu. Kunillee akka istiraatijiidhaan wal gargaarsaanii finxaaleeyyota kanarratti raawwachuu yookiin furmaata fiduu yookiin rakkoo isaanii ibsu. Akkasumas immoo qaala'insa jireenyaa kan siyaasaa duwwaa miti. Siyaasni mataa isaatiin siyaasni rakkoo gara ambiraa uumuu danda'a. Qaala'insi siyaasaa illee qaala'insi jireenyaa illee kan biraallee sanallee wal gargaaruun dirqama. Kan siyaasaa immoo taanuu mari'achuudha. Nagaan bu'uurri guddaan kan inni dhufu walamantaa sana araara sana bira gahuudhaaf taa'anii bira. Nagaa waaraa kana yookiin immoo nagaa kana waaresuu keessatti Itoophiyaa keessatti hojii baay'een akkuma hojjetamaa jiru. Rakkoon tokko kan ture immoo naannoo Oromiyaa keessatti qaamni hidhatee socho'u bosona keessa turee jira. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti sochii kana taasisaa turee jira. Rakkoo kana karaa nagaan hiikuudhaafis muummeen ministeeraas mootummaan naannoo Oromiyaas karaa caffeetiin nagaa labsaatiin turanii amma immoo mariin nageenyaa kun Tanzaaniyaatti gaggeeffamaati kan jiru qaama hidhatee socho'u kana waliin fi mootummaa waliin jechuudha. Milkii nagaa kanaa fi nageenyi kun akka milkaa'uuf keessumattuu sadarkaa badhaasaa yeroo darbe kan naannoo Tigraay waliin taasifame argame sana TPLF waliin taasifame argame sana irra deebi'uudhaaf gahee akkamiitu eenyurraa eegama jettama biraate? Uummanni keenya kan gaafachaa ture yeroo dheeraadhaaf obbolaa lamaan taatanii Tigraay wajjin erga araaramtanii akka waloo keessanii araaramte kan siin dhorku maalidha waan jedhu gaaffii nama dhuunfaa otoo hin ta'in gaaffii hawaasa bal'aa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf gama tokkoon nagaa barbaacha. Gama tokkoon immoo waliigaltee namni jibbu jira natti fakkaatu. Nagaa barbaadda taanaan waliigaltee kana jabeessuun dirqii namoomati, dirqii lammummaati. Kanarratti wanni amma deemaa jiru kara jennee ibsullee dadhabnu honkan immoo ifa gochuu wanni dandeenyu waan nu harka jiru tokko waan hin jirree fi garuu hawwiin qabuu fi yaadan qabuun lafa kaa'uu barbaada. Maali inni onaan jette warri amma Zaanzibaritti taa'u ka dhimma waboo abaa'oo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen deemaa jiru waan baay'ee gaariidha. Maal jechuu kiiseete warreen lamaan iyyuu kan ergatan warra experience ta'anii fakkeenyaaf amma warreen akka ambaasadar Reediyoon fi Geediyoon kanneen kaanis olaalle sana duras waan baay'ee warra milkeessanidha. Itoophiyaa irraa kaasee Pretoria irraa kaasee warra experience guddaa qabanidha. Gama kaaninis olaalle Professor Mahammad Hassan the most highly respected academician and politician baay'ee hayyuu nama jabaadha. Professor Mahammad Hassan kanneenis warreen akka Xahaabdii senior and founder of OLF. Kanaaf experience dide waan ta'aniif gama lamaanutiin iyyuu wanni jiru I think mutual understanding waan dhalatu natti fakkaataani. Hawwiin kiyyas wanni ani irraa barbaadu fi eegu hoo jiraate dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ka TPLF milkeessan dubbii OLF kana karaa nagaatiin akka milkeessanii haati Oromoo nagaan galtee qotataan Oromoo daldalaan Oromoo qe'eesaatti deebi'ee nageenyi bu'ee guyyaa tokko gammannuudha. Tokko uummanni waan nagaa haasa'u qaba. Kalammataa waan kalee hammeenya kalee wal goone waan kalee wal ajjeefne dhiisee waan kalee waliin goone dhugaa adiyoon kan prosperity partiin har'aa kalee waan hojjete transitionii kana keessattuu riifoormii fiduu keessatti ga'ee isaan taphatan adda bilisummaa Oromootis gaafa hundeeffame kaasee haga har'aatitti dhiiga lafeesaa itti caccabsee bilisummaa saba kanaatiif bilisummaa saba Oromootiif gumaacha inni godhe recognize mutual understanding dhugaa walii galchuun kanuma bar waan biraa miti. Dhugaa walii galchuun otoo waliin toffatiin dhugaa walii wal kabajuu wajjin hojjechuu danda'u. Ana kaawwii kiyyaatitti rabbi warra wajjin nyaatu malee warra wal nyaatu nun godhiniin jedhaan akka nama tokkootitti dhiifama naa godhiiti. Maal jechuu kiyyaafan seete uummanni ormiyyuu nama kolfa beeki by the way. Aangoo iyyuu qabatanii kunoo wajjinuu aangoo wajjin hiratanii biyya bulchuu hin dandeenyeen namaan jedha ilmi namaa. Maaliif
naagala ka keenyas ka internaalis externaalis akka waliin galle warra barbaadu jira. Ifaan ifatti haasa'uu waan barbaachisu jechuudha. Maalidha? Kakaabaa regional state mataa isaa qaba. Kanaafuu aangoonni sheerisii wajjin godhuun qabu. Kana wajjin yoo araaramte garuu aangoo kee fudhata boru jedhanii warra doorsisuu barbaadan jiru mootummaadhaan. Never. Aangoon biyya kana keessa jiru hinuma ga'a hundaafuu. Integrate gochuun accommodate gochuun hin danda'ama. Akkuma amma jalqabamee jiru paartilee siyaasaa mormituu kanneen biroo keessa jiran aga ministeeraatti galanii. Exactly. Waliin hojjechuun hin danda'ama. Waliin hojjechuun tasuma hin danda'amu waan jedhu san of keessaa baasuudha inni jalqabaayyuu. Maaliif akka danda'amu ijaan argine jirra waan ta'eef. Ministeeronni baay'een kanatti integrate ta'anii too wajjin hojjechaa jiran jiru waan ta'eef. Paartii siyaasaa garaagaraa keessa jiraachuu jechuun wajjin hojjechuun hin danda'amu, wajjin haasa'uun hin danda'amu, oromummaa obbolummaan hin danda'amu jechuu miti. Never. Wajjin hojjechuun hin danda'amu. Garuu sana gochuudhaaf dhugaa walii kabajuu, wal salphisuu, wal tuffachuu otoo hin ta'in, wal kabajuu, wal deeggaruu, wajjin nyaachuudha, wal nyaachuu otoo hin ta'in. Addi bilisummaa bifa akkatti understand godheen saba kana kanatu baasaa, saba kanaaf kanatu fala jedhee itti fakkaatee akkatti amanetti qabsaa'e. Mootummaanis transitionii kana reformi 2018 ture kana keessatti lion share qaba. Lion share qaba. Sana xiqqeessinee, sana salphifnee, wal tuffannee, wal salphifnee wanni dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf furmaanni isaa wal kabajuu, obbolummaa, namummaa, wajjin jiraachuu, wajjin hojjechuu turre nu baasa waan jedhuun qaban. Gumaan kan barbaachiseef Oromoon kan gumaa koo hin godheef namicha du'aa kaasuuf otoo hin ta'in du'a biraa hir'isuufi, du'a biraa dhaabuudhaafi. Insi galee kanaafi kan badeera historical enmity waan kalee wal balleessine diinummaa kalee haasa'u otoo hin ta'in waan nagaa fidu, waan haadha Oromoo, waan qotataa Oromoo, waan daldalaa Oromoo fooyyessu haasa'utu irra gaariidha. Barataan illee, hojjetaan illee, barsiisan illee, lammiin ka Oromoo qofa otoo hin ta'in ka Itoophiyaatu. Maaliif onaan jette Oromoo yoo araarame sodaatti ta'uu hin qabu uummata Itoophiyaatiif. Maaliif onaan hojjette dhiifama naa godhiiti. Gama tokkooni asii damdollo dhaquu barbaada. Gama tokkooni Oromoon araaramee na balleessuudhaaf jedhee yaaduu danda'a ta'a. Ani hin beeku. Garuu akkasitti yaaduu hin qabu. Maaliif nagaa barbaada taanan nagaan Oromoo gidduutti isin barbaachisa. Nagaan Itoophiyaa gidduutti isin barbaachisa. Nagaan Horn of Afrikaadhaaf isin barbaachisa. Addunyaadhaaf hin barbaachisa. Kanaafi otoo Oromoon nagaan ta'in Oromiyaan otoo nagaan ta'in Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeechu. Kanaafi nagaa Oromiyaa kun akka waara'uuf nagaan Oromiyaa keessatti akka ijaaramuuf akka lafa qabatuuf saboonni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaaniiyyuu deeggaruutu itti jiraata. Unkaan warra gadaamisa haadha Oromoo keessaa baanee miti jechuu qiyyaafatan. Qanani nagaan Itoophiyaa itituu kan danda'u kan gaafa Afrikaas immoo darbees akkuma naannoo riijinii kanaatti kan kaasuu dandeenyu nagaan keessoo keenya yoo ititeedha yookiin immoo nagaan waliin qabnu yoo bu'eedha. Kanarratti marii gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabsiisee atis wanti kaastee yoo jiraatu. Inni guddaan yoo walii galan haalaa walii galuu jedha. Waan wal dhabdeen garaagarummaa keenya wal dhabdee keenya sababni wal dhabdee keenya garaagarummaa qabaanneetu hin ta'in wal dhaggeeffachuu wal danda'uu wal hubachuudha kan maddedha. Innis Oromoon akka adaanuu akka beekaasaattis akka hayyuusaattis araara buusuu hin dadhabu. Inni guddaan fedhii araaraa agarsiisuudha kan dhibee ture. Fedhii araaraa agarsiisu amma deemamaa kan jiru fedhii araaraatu mul'ate. Fedhii araaraa yookiin nagaa buusuun sun amma eegee argame xiyyeeffannoo guddaa isaan godhan Oromoof Oromummaa fedhii Oromoo fedhii isaanii fedhii siyaasa isaanii irra caalaa fedhii Oromoo irratti yoo gaaffii Oromoo irratti xiyyeeffatan waliin dhibuu wal araaramu. Amma adeemsi jirus abdii guddaatu jira. Sababni isaa mootummaan naannoo Oromiyaas amma qabatamaan akka mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u kan Itoophiyaas ollaa wajjin akkuma araaramu akkuma Tigraay wajjin araaramu akka Oromiyaa wajjin araaramu kaanii wajjin illee araaramu fedhii agarsiiseera. Kana yoo fedhii araaraa agarsiiste dhimmi araaraaf kan ta'an ijoon gurguddoo irratti mari'atanii hin jira kallattii gara nagaatti keessan. Kan Oromoo baay'een isaa garaagarummaa hin qabu. Sochiin finxaalessummaa
yaaddoo kooti kan jedhu mootummaanis kan inni kaase finxaalessummaa irratti qabsaa'uun fala yeroo gaafatu miti. Saffisaan hojii finxaalessummaa biyya kana keessaa dhabamsiisu fudhatamuu qaba. Kanaan ala rakkoo hamaa geessisuu danda'a kan jedhu kaasaa ture mootummaan arma dura. Haala fakkeeffamee finxaalessummaa biyya kana keessatti socho'aa jiruu fi miidhaa inni geessisaa jiru gaggabaabsinaa kaasee. Religious extremism haa ta'u political extremism biyya kanattis haa ta'u biyya alaatti akkamitti dhabamsiisuun danda'ama? Koozii isaa maali? Tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaa fi extremismiin asirraa dhalata. Sammuurraa dhalata. Maaliif takka akka malee inferioriidhaan jedhanii ofitti yoo amananii achi keessaa bahuudhaaf jecha extremii ta'adha. Lammaffaa jechuun nama argitee cunqurfamee hin jiru kana booddee jiree kana akkana ta'e jiraachuu kiyyaa manna du'ee baduu kiyya wayyaa jedhanii yaadutu extremismiitti nama galcha. Extremismiin tokko achirra dhalata. Lammaffaa olaantummaa kalee baay'ee qabdu sana gaafa dhabdu gaafa si harkaa bahu walqixxummaatti gaafa dhuftu hin tolettee hin kennitu. Fakkeenyaaf amma gaafa 1967 akka Itoophiyaatti Maarchii 1975 land proclamation gaafa land titularing gaafa land proclamation gaafa realize ta'u gaafa dhugoomu abbootiin lafaa hundi isaanii bosona galan. Maaliif akkamitti dargiin lafa keenya qotee bulaadhaaf hira jedhanii forma falaman. Maal sin jechuu gaafananii taa'ee tooyii akka faasikaa hoolaa faasikaa waan manarra taa'ee qollabamuu fi isa baree waan ta'eef qotiyyaan dhokkuma qotee bulaa tokkotti gaafa jedhuun baafasum du'een argamaadha. Kanaa manna du'uu kiyya wayyaadhe qawwee qabatee bosona gale. Namni baay'een laandi loordiin baandititti of jijjiiree achiin booddee wareegame jechuu kiyyaa fanan. Extremismiin yookaan finxaaleyyummaa waan uummanni Itoophiyaa waan uummanni bal'aan barbaadu gochuudha. Waan uummanni bal'aan hin barbaanne balleessuudha. Isarratti hundaa'uudha wanni guddaan. Uummanni maal jedhaa? Dimookiraasiin maal akkana? Rule of people dha miti waan dimookiraasiyaan. Sanaaf uummanni maal jedhaa? Fedhiin uummata bal'aa maali? Fedhiin uummata bal'aa naa balleessi yoo sin jedhe balleessuudha. Naa araarami yoo sin jedhe araaramuudha. Fedhii uummata bal'aa irratti hundaa'u murteessa. Finxaalessummaa kanaan wal qabatee taateen amma ta'aa jiru kanaanis wal qabatee keessattuu namoota jajjaboo barbaadanii ajjeesuu haalli qabatamaa biyya keenya keessa jiru finxaalessummaa kanaan wal qabatee yoo ilaalle irra caalaa walqixxummaa kana jibbuutu waan mul'atu fakkaata. Gara amantaatiinis yoo ilaalle waan yeroo darbee mul'ate kanaan wal qabatee ammas waan ta'u kanaanis wal qabatee kanaaf maddoota isaa kanaaf karaa waaraatiin rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfii akkamiis fudhatamuu qaba jettee yaadda? Jibbiinsa irraa kan biraatti. Jibbiinsi sun maal? Anatu siif mala. Anatu si caala. Yoo ana ta'e malee si miti kan eeyyamamu siif miti kanarraa kan ka'e nama jiru kun. Kun immoo faallaa walqixxummaa, faallaa dimookiraasii, faallaa ilaa filaammeedhaan keessoo fi furmaata fiduudha. Kan faallessuudha. Finxaalessummaan amma deemamu kun garamitti deemamaan mootummaa itti xiyyeeffachuu qaba. Maaliif biyyi kun biyya saba tokkootu hin ta'in biyya sabaaf sallammii. Biyya sabaaf sallammiin adda adda keessa jirutti waan hedduutu ol fakkeessaa waan hedduutu garaagarummaa jira. Finxaalessoonni yoo kana fayyada garaagarummaa sabaaf sallammii kana fayyadamanii gara hin taaneetti gara wal dhabdee sabaaf sallammiitti nu geessuu dandeessu. Garuu finxaalessummaa kanarratti karaa seeraaf seera olaantummaadhaan kabachiisanii gaaffiin kee maali? Gaaffii kee tanaaf deebiin kallattiinsa kana karaa dimookiraasii karaa yaadaan mo'achuudha jedhamee yoo itti hin deemamne seera kabachiisuu hin danda'amne gara biraatti deemama. Baay'ee galatoomne. Daawwattoota keenya mariin marbaa keenya dhimma nagaaf tasgabbii Itoophiyaa keessatti waaressuu fi haala qabatamaa ji'oopolitiksiin gaanfa Afrikaa jiru maal fakkaata jennee yeroo qabnu keessatti mari'achaa ture kana fakkaata. Waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa fayyaa ta'a. Isinis baay'ee galatoomaa. Galatooma.